namoonni lakkoofsi isaanii hin ibsamin du'uu jiraattonni VOA'f ibsaniiru. Naannoo sana godina Kaaba Shawaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kibxata darbe haleellaa aangawoota naannoo irratti geggeessamu itti fufee jiruun ajajaan poolisii aanaa Anxookiyaa Gamzaa ajjeefamaniiru. Gama biraan rakkoon nageenya naannoo Amaaraatti fufee jiru sochii gargaarsa namoomaa danquusaa Ochaan beeksisee jira. Gabaasa haala jiru ilaalchisuun kamisa kaleessaa baaseen dhaabbatichi tokkummaa mootummoota akka jedhetti weerara dhibee kooleraa kan balaa hatattamaa uummata naannoo Amaaraa keessatti uumameef deebii kennuu dabalatee hojii gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa geessisuusaa ibsee jira. Torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumameen yeroo waggaa tokko hin guutin keessatti walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf turerraa dandammachuu kan hin dandeenye rakkoo lammiiwwan nagaa hammeessuu malaa jechuudhaan gabaasichi tuqeera. Akka gabaasichaatti erga hagayya lamaa qabee aanaalee 20 naannoo sana keessatti namoota dhibee kooleraan qabaman 2304 galmeessuusaaf kanneen 37 ta'an du'uu isaanii gabaasee jira. Aanaa Qaaraa wiirtuu weerara dhibee kanaaf naannoo Matammaatti dhiyoo kataate naannicha keessaa namoota vaayirasichaan qabaman 100 keessaa harki 95 kan keessatti argamanidha jedha gabaasi Asteer Misgaanaaw ergite. Naannoleen haaraa lama kan bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti uumaman har'a beekamtii argatanii jiran. Magaalaalee naannolee kanaa filachuu irratti falmiin jirus akkuma itti fufetti jira. Mootummoonni naannoo kibba Itoophiyaaf kan kibba giddugaleessaa mootummoota naannoo biyyattii 12ffaaf 13ffaa ta'uudhaan har'a sirnaan beeksifamanii jiran. Manneen maree naannolee lamaanii magaalaa Arbaa Minciif Walqixxee keessatti walgahii isaanii jalqabaa geggeessaa jiru. Sirni kun kan jalqabame naannolee kana bakka tokko tokkotti falmiin magaalota guddoo filachuu ennaa itti fufee jirutti. Naannoleen lamaan kanaan dura labsii magaalota hedduu qabanii raggaasisaniiru. Kunis magaalaalee gurguddoon adda addaa akka uumamaniif daandii saaqee jira. Kunis inni tokko isa kaan caalaa dursi kan hin kennamneef ta'uu mirkaneessa. Naannoo kibba Itoophiyaa keessa kanneen jiran magaalaaleen 6 magaalaalee dantaa qixa qaban ta'anii moggaafamaniiru. Garuu Walaayittaa Sooddoon teessoo waajjira haadhoo kan qaama hojii raawwachiiftuu ta'uun labsama jedhamee eegama. Naannoon kibba giddugaleessaa magaalaalee gurguddoo sadarkaa qixa qaban 7 filatee jira. Magaalaan godina Haadiyyaa Hoosaanaan teessoo qaama hojii raawwachiiftuu naannoo kibba giddugaleessaa taati jedhamee eegama. Manni maree kibbaaf kibba giddugaleessaa walgahii isaanii Arbaa Minciif Walqixxeetti sababaa isaan geggeessaniif magaalaaleen kun bakka qaamni seera tumtootaa itti walga'an ta'uun akka tajaajilaniif waan filatameef jecha. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kanaa qoruuf barsiisonni yuunivarsiitii garaagaraarraa gara yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti argamanitti ramadamanii turan hundi gara bakkoota irraa dhufanitti deebifamuu isaanii ministeerri barnootaa Itoophiyaa ifoomse. Dhimmicha irratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan ministeera barnootaa Itoophiyaatti daayirektara dhimma qormaataa fi madaallii Dr. Isheetuu Kabbada barsiisonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti argamanitti ramadamanis ta'e kanneen naannoo Amaaraarraa yuunivarsiitiiwwan biroo keessatti qormaata qoraa turan sababa rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamee tureen gara maatii isaaniitti fi lafa hojii isaaniitti hin deebi'in turan hunduu deebifamuu isaanii mirkaneessaniiru. Barsiisonni kunneen xiyyaarota chaartarii fi konkolaattotaan bakkeewwan rakkoon nageenyaa uumamee ture keessaas baafamaniiru jedhaniiru Dr. Isheetuun. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoon Tigraay mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii keessatti mirgootaa fi dantaan isheen qabdu akka eegamu gaafatamee jira. Naannichi erga walwaraansi kaaba Itoophiyaa jalqabameerraa kaase bakka bu'oota manneen maree lamaan keessaa qabdu yeroon isaanii dhumate jechuun gara naannootti waamuun isaa ni yaadatama. Tujubeen dabalata qabdi. Walwaraansa kaaba Itoophiyaan wal qabatee Tigraayin mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree federeeshinii keessaa bakka bu'umsi isheen qabdu hanga bakkatti deebi'utti labsiiwwan manneen maree kanaan ba'uuf murtiiwwan darban mirga ishee siyaasaaf dantaan ishee akka eegamuuf bulchiinsi yeroo kan naannichaa mootummoota federaalaaf naannoo waliin akka hojjetu ogeessonni gaafataniiru. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa jalqabamuusaa baatilee 3 dura mootummaan naannoo Tigraay bakka bu'oota isaa kan mana maree bakka bu'ootaaf federeeshinii kanneen turan yeroo bakka bu'umsa isaanii xumuraniiru jechuudhaan ofitti waame. Ergasii qabee naannoon Tigraay manneen marii kana keessaa bakka bu'umsa akka hin qabaatin beekamaadha. Dhimma kanarratti yaada kan kennan ogeessonni seeraa manneen maree kana keessaa bakka bu'umsi Tigraay dhabamuun dhiibbaan ni geessisu ibsanii jiran. Waggoottan 3 darban keessa hirmaannaa Tigraay kan hin qabaanne labsiiwwan adda addaaf seeraawwan ba'uu isaanii kan tuqan ogeessonni kun naannoo Tigraay irratti raawwatiinsa akkamii qabaachuu akka danda'an illee ibsaniiru. Kun ta'uu isaa dura bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabee naannoon Tigraay waggoota 3f manneen maree kana keessaa bakka bu'umsa hin qabdu. Paartii Saalsaayii Wayyaaneetti
Itti gaafatamaa kutaa seeraaf naamusa mootummaa kataan obbo Tasfaa Dambaree akka caasaa federaalaa Itoophiyaatti naannoleen mana maree bakka bu'oota uummataa mana maree federeeshiniif qaamolee hojii raawwachiiftuu mootummaa federaalaa keessatti bakka bu'ummaan kan argaman yoo ta'u bakka bu'ummaan kunillee faayidaa inni qabu ibsanii jiran jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera. Sudaan keessatti hokkarri saalaa dubartootaa fi shamarran irratti gaggeeffamu hammaataa adeemuu gareeleen mirga namaa fi hayyoonni tokkummaa mootummootaa akeekkachiisaniiru. Hokkara kanaafis gareen RSF himataman. Gareen mirga namaa beekamaaf hayyoonni tokkummaa mootummootaa gareen humnootii saffisaa Sudaan RSF jedhamuun beekaman walitti bu'iinsa biyyattii baatilee 5 lakkoofsise keessatti hokkara saalaa keessumaa dubartoota naannoo Daarfur irratti fuulleffate raawwataa jiru jechuudhaan himatan jedha gabaasi Associated Press. Walitti bu'iinsi sun kan jalqabame walakkeessa baatii Eblaa innaa humni waraanaaf RSF gidduutti wal dhibdeen jiru hammaataa dhufetti. Gareen mirga namaa Human Rights Watch gareen humna saffisaa RSF jedhamu dhiyaa Daarfur keessaa dubartootaaf durboota Araboota hin taane irratti kafuulleffate fakkaataa jira. Akkasumas qabsaa'ota dhiittaa mirga namaa raawwatamaa jiru gabaasan irratti illee fuulleffataniiru jedhee jira. Dhaabbiin Niw Yoork keessa maadheffate kun Eebila 24 Waxabajjii 26 gidduu yeroo jirutti dubartoonni 78 humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu galmeessee jira. Kunis RSF'if michoonni isaa hawaasa Afrikaa irratti fuulleffachuu tuquudhaan walitti bu'iinsi Daarfur keessaa gosa irratti kafuulleffate ta'uutti jira jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummootaa baatii Waxabajjii keessa akeekkachiisaniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e hedduun kanneen Chaad keessatti baqatan lammiiwwan Afrikaa hawaasa Masliit yookaan aktivistoota kanneen keessaa tokko erga garee RSF'n hokkarri saalaa irratti raawwatame booda ulfaa'uu dubbatti. Human Rights Watch fi Amnesty International hokkarri saalaa hedduun garee kanaan raawwatamuusaa mallattoon agarsiisan hedduun jiraachuu ibsanii jiru. Amnesty International kana dura humnoonni saffisaa Sudaan kanneen RSF jedhaman dubartoota 24 ukkaamsee butuudhaan humnaan kan gudeede ta'uusaa ibsee dararaa irra ga'es quunnamtii saalaaf gabroonfatamuu ittiin jedhee jira. Gochi kunillee yakka farra namoomaa ta'uu waan maluuf tokkummaan mootummootaa qorannaa akka geggeessu Human Rights Watch gaafatee jira. Dubartiin tokko kan ennaa pirezidaantiin United States duraanii Donald Trump White House keessa turan xalayaa summii qabu itti ergitee turte hidhaa waggoota 22 adabamuun himame. Dubartiin kun lammii Kaanaadaa hidda dhalata Faransaay ta'uunis gabaasamee jira. Dubartiin lammii Kaanaadaa xalayaa doorsisaa kan summiin keessa jiru pirezidaantii United States duraanii Donald Trumpiif White House ergan kamisa kaleessaa hidhaan waggoota 22 itti muramee jira. Kan umriin waggaa 56 Pascal Ferrer xalayaa Trumpiif aangawoota poolisii Teeksaasiif ergame keessatti uggura meeshaa waraanaa keemikaalaa cabsuu isaanii amananii jiran. Abukaatoon isaanii kan ofirraa ittisaa Egwin Ohim kamisa kaleessaa akka jedhanitti Ferrer koolugaltuu lammii Faransaay kabarnoota injinariingiin maastarsii qabaniif ijoollee 2 qofaa isaanii guddisan jedhan. Abbaan seeraa konyaa kan United States Dabney Friedrich waliigaltee oliyyannoo irratti katarreeffame adaba murtii baatilee 262 ka dabarsan yoo ta'u murtiin sun Ferrer erga gadhiifamne kan gaafatan abbaa warraa isaanii hojiidhaa osoo gabaa jimaataatii gara magaalaa Mandiidaatti deebi'aa jiranii daandii irratti ugguramuu isaanii himaniiru. Abbaa manaa keessatti magaalaa Mandiida jiran magaalaa Mandiidatti lamaan keenya maatii ijoollee 3 qabnu amma iddoo inni jiru odeeffannoon isarraa inni yaaduma akkanuma namarra innawaarii kan jedhamutti geessanii jedha. Inni dura isaan lafa qabna beekta lafa qotamu jira baadiyyaa gandamutti keessatti midhaan alaatu deeme inni midhaan alaatu raawwatee yoo dhufu kan makiina argatee cimaan yoo dhufu mala inni waan beeku iyyuu qabu walii bilbilaa turre moo asee jiru keessa dhiyaansi gara daqiiqaa 10 turre bakka kan bilbilli isaa cufa. Magaalaa Mandiida jiran magaalaa Mandiidatti lamaan keenya maatii ijoollee 3 qabnu. Konkolaataan geejjiba uummataaf tajaajila kennu kun kan obboleessa isaanii ta'uu kan himan jiraatan magaalaa Mandiidaa tokko imaltoonni konkolaataa waliin ugguramaniiru jedhan. Konkolaataanis kan obboleessi guyyaa kaleessaa gabaa jimaataa kan jedhamturraa gara Mandiidatti osoo imalaa jiranuu gara Mandiidaa osoo hin ga'iin Baggantaan jedhamuun jira iddoon isaati. Achitti qaamni gurmaa'ee shaannoo ofiin jedhu kun toora sanarratti eegee kallattiidhaan namoota konkolaataa keessa jiranis konkolaataa butanii kan deemanidha. Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaan namoonni butaman kun toora Nawaarii jedhamutti kallattiidhaan mana hidhaa keessatti
toora sanitti akkaataatti dararamaa jiran odeeffanne. Namni kun itti dabaluudhaan akka jedhanitti gareen hidhattootaa kun yeroo dhiyoodhaan asitti gocha sabarratti xiyyeeffate raawwachaa jiru. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo wal ta'uun nageenya uummata daangarra jiran kan hin tiksine yoo ta'e haalli uummanni keessa jiru yaaddeessaadha jedhan. Ammallee aanaan Siyaadabriif waayyuu caasaan bulchiinsa mootummaa diigame waan jiruuf namoota ugguraman lubbuudhaan argachuun yaaddeessaadha jedhan. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Abbichuuf Nyaa'aa obbo Abdataa Haayiliyyee sagalee Ameerikaaf akka himanitti guyyaa kaleessaa hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra jiran daandii irratti ugguraniiru jedhan. Guyyaa kan isaa jechuudha guyyaa kalee konkolaataan aanuma keenya keessa kan ta'e magaalaa xiqqoo wayii jira magaalaa Gabaaji Maasaa kan jedhamtu irraa gara magaalaa Mandiidaa konkolaataan kun garasi dhufaa hoggaa jiru karaa irratti kan hidhee namoota keessa jiru wajjin kan butte namoota keessa jiran immoo namoota magaalaa keessas baadiyyaa keessas warra jiraatan konkolaachisaa dabalatee nama 8 argachuu hin dandeenye. Qaamni mootummaa ammatti toora isaaniitti xiqqaa kan aanaa Siyaadabriif waayyuu keessa jiru guutumatti akka humna garaatti gadi ta'e jechuudha. Obbo Abdataan itti dabaluudhaan haalli hidhattoonni kunneen irra deddeebiin gochoota hammeenyaa raawwachaa jiran kun yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan mootummaan federaalaa hatattamaa yoo hin to'anne haalli jiru ulfaataadha jedhan. Kan maatiin namoota ugguramanii fi bulchiinsi aanaa Abbichuuf Nyaa'aa himate gareen hidhattoota faannoo namoota 8 ugguranii fudhachuu isaanii himanii jiru. የፋኖ አባሎች ምሽግ ውስጥ ቁጭ ብለው ነበር። ከመንዲ ጋር እየተመላለሱ ማዳበሪያ ለገበሬው እያከፋፈሉ ነው። ከዛ የሚመጣው ማዳበሪያ ግን በ20 ሺህ ብርና 30 ሺህ ብር እየተሸጠ ነው። Miseensonni faannoo mishigii keessa turan namoonni kunneen immoo Mandiidaa irraa deebi'an xaa'oo qonnaan bultootaaf raabsaa turani. Xaa'oon achii dhufuu qarshii 20 gurgurama. Miseensonni keenya immoo daandii irra deemuun hordoffii taasisaa turan. Yeroo hordoffii taasisan kana ergama fudhatan kan dhufanii fi warra xaa'oo gurguranidha. Namoonni kunneen konkolaachisaa waliin namoota 8dha. Qarshii harkarraa qabu 300 haga 400 kan qabu jara isa xaa'oo itti gurguranii galaa turan. Garuu homaa miidhaa tokkos ta'e maallaqa isaanii harkaa qabaman waliin to'atamanii jiru. Ammas taanaan namoonni kunneen mootummaa miti. Kanaafuu rakkoo irraa hin qabnu. Yeroo daandiin saaqame ni gadhiisna. Garuu ammatti daandiin cufaadha. Osoo gadhiisnes eessaan galu. Gareen hidhattootaa kun akka ibsanitti namoonni kunneen osoo hojii basaastummaa hojjechaa jiranii ugguraman jechuun yeroo muraasa keessattis akka gallakkisan ibsaniiru. Dhiyeenya kana jechuunis hagayya 1 bara 2015 godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'aa magaalaa Mandiidaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namootaa darbuu jiraattota magaalaa fi waajjira kominikeeshinii